Akkam jirtan wayyaadha nageenya keessaa dhaqqabus nan jedha. Yaaduma gaggabaabaa tokko isiniif ibsa jedheetiin dhufeen jedhe. Mee duraan dursee wanni jechuu barbaade isteeta baay'ee keessatti magaalaa hedduu keessatti especially as Ameerikaa keessatti jechuu kiyya. I think Kanadaallee telefoona bilbilaa jirtanii iimeelii godhaa jirtanii wanni isin godhaa jirtan jijjiirraa guddaa fidaa jira jechuun barbaadee jedha. Waan hin dhagahu waan argaa jiru jechuudha. Garii qaama dubbisaa jiru jechuudha. Anyway, kanaafiyyuu wanni godhaa jirtan dalagaa jira itti fufaa isiniin jedha. I hope isteen keessa martinuu warroon isteeta hedduun argaa jira social media irratti call to action tarsiimoo fi baafattanii akkamitti bilbiltanii maal jedha gaafiin kan jedhu babbareeda argaan jira. That is wonderful job. Baay'ee na gammachiisee jira itti fufaa hin jedha. Dalagaan keessan immoo dalagaa jira dhiibbaa godhutti jira. Even publicly illee yoo bahuu baatee jedhe dhiibbaa gochuu jira. Kanaafuu jalqaba kan isin hin jenne telefoona bilbilaa iimeela ergaa hiriira bahaa jenne akka dhiibbaa godhuuf jechuudha. Hiriirri sunillee wanni martinuu xiqqoo walitti qaqqabamee dhiibbaa godhaa jira. Dhiibbaa guddaa isteet dipaarmentiitti koongiresiin adda addaa bilbileetiin isteet dipaarmentii irratti akka waan kana irratti waa godhan dhiibbaa jira jechuu barbaadeetiin. San bira dabree just Biden administration dhiibbaa keessa jedhama. Fakkeenyaaf namni gariin akka Biden mootummaa mataa isaatii qajeelatti wanna involve waa'ee Itoophiyaa waa'ee gaanfa Afrikaa kan irratti involve akka ta'u. Gaanfa Afrikaa yoo jennu keep in mind Itoophiyaan kuuwwan baalaa Itoophiyaan hidda sigalee Itoophiyaan foundation lakkoofsaan manachii guddaadha. Strategically illee hariiroo Ameerikaa fi addunyaa wajjin qabduuf illee waan ta'eef. So fakkeenyaaf special envoy jedhanii waan adda addaa yoo erganii jedhanii gaanfa Afrikaa fakkaatu malee dhimmi irratti focus gootu especially yeroo kana keessatti waa'ee Itoophiyaati jechuudha. Garri tokko directly involved ta'a. Garri kun ammoo maaliif AU yookiin UN'dha jara akka godhu dhiibbaa guddatu jira jechuudha. Dhiibbaa guddatu jira jechuudha irratti. So kanaafii wanni gabaabaa isinitti himuu barbaadee jedhee dhiibbaan godhaa jirtan dalagaa jira. Dhiibbaa kanarratti maal godhuu qabdanii kan jedhu amma kan godhaa jirru kalee balaan tokko yoo jiraate rakkoon tokko jiraate jalqaba na argaa as jira rakkadhee jira jenna. Itti aanee immoo si argina yoo jedhan eegana agartanii amma kan itti aanu immoo action. We need tangible action. Gaaffiin keessan sigalee hayyee dhageenyee hin dubbisaa jirra. Akkanuma isiniin jedhaa turre akkanuma jedhaa turanillee jechuudha. Amma bakka san dabarree gamas ce'uu barbaanna. Miidiyaan adda addaa kabar godhee jira waan kanarratti. Wanni nu godhaa jiru gahaa akka jedhu dhumarratti itti deebi'een dubbadhee jira. Kanaafiyyuu amma ka godhuu qabnu ka godhuu qabdanii Kanaadaas taatee Awustiraaliyaas biyyi kunneen biyya Yuurooppillee biyyoonni hedduu waan kana godhaa waan jirtaniif we need tangible action. We need sigalee waa'ee Itoophiyaa irratti akka nama erganii akka akshiin fudhatanii jiran because waan kana rakkoon argaa jiranii rakkoon warra kun guyyaa digdamii sadaffaa one of the longest nyaata malee hangadhaa turanii jedhanii sun ammoo socho'iinsa isin godhaa jirtan hiriirri isin godhaa jirtan telefoonni isin godhaa jirtan bu'aa godhaa jira garuu bu'aa san irra amma nu argaa jiru amma dhagahaa jiru amma wannaa keenya giirii keenya xiqqootti dhaaneetiin katabbii yookiin xalayaa ergan open xalayaa ka argu tweetii qaama godhaa jiru dhiibaa jirtanii isin wajjin ammoo importantii ilaalaa akka jiraataa magaalaa kamiitiyyuu there is some basic right qabda. Writing kan kee maalidha yoo wanti tokko rakkoo community keessa rakkoon jiraate communityin sun dhaqeetiin warra filate san dubbisuu mirga qaba. Yoo hin dubbisne immoo haala adda addaa dhiibuu ni dandeenya jechuudha. Because warri kun represent yoo kan godhu taate taaksii nu kaballuun dalagaa jiratan waan ta'eef iyyuu kanaafuu make sure the demanding keessanii it need to be clear sigalee nuti jiraataa asiiti rakkoon keenya kana hangadhaa atiin dubbannee kana haa dubbattuu barbaanna ka jedhu akkas godhaa isiniin jedha. So kana godhaa isiniin jedha. Just make sure
dhageenyee gaafannaa achi dabarree now we are asking for demandii isiniin jechuu barbaadeetiin. Warra biyya keessaatiif ammoo I think namni baay'een akka yaalaa jirtanii hayyiduroonni abbootiin amantootaa aayyoleen siinqee aayyoleen adda addaa godhaa jirtanii soo kanarratti dhaamsi isiniif qabu yoo jiraate yeroo kana keessatti jaarraa tokko olii keessatti Oromoon akka hamileen keenya soqamee burjaaja'aa jirru is clear. Sababaan yoomiyyuu olitti yoo akkanatti there's fragmented cituunse waan qabannu nama akka malaatee hoomacha qabannu because diinni nu keessa jira. Diinni sun alaa miti sigalee yookiin Tigree miti yookiin Amaaraa miti diin isi kuni nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu warra kanneen nu beekan keessa keenya beekan jabeenya keenya beekan laafina keenya beekan insecurity keenya beekan goloo fi golloo ta'een hunda waan beekaniif saniif jabaa ta'a. So kanaafiyyuu warra garkaan qaqqaraa jiraatan yoo jiraatan yeroo kana keessatti ka beekuu qabdan namni guyyaa 23 fi beelarra ture jechuun namni kun at any moment waa ta'uu hin danda'a. Gaafa ta'ee jedhamu seenaan isinillee nullee nu hundaan nu gaafata maal goone maal iyyine hangam karaarra bullee waa goone ka jedhu hangam sigalee namni kun yeroo baay'ee ammaa kan dubbadha gara jabeenya diinaa otoo hin jedhin cadhisiinsa firaattu dhumarratti raajii ka sammuu keessan nu afu jechuudha. Sigalee gara jabeenya diinaa otoo hin ta'in cadhisiinsa firaadha jechuudha. Finfinnee keessa Oromoonni lakkoofsi Finfinnee miliyoona I think 3-4 jedhu. San keessa lakkoofsi Oromoo yoo persantii 10 ta'e nambara godhii jedhe abbootiin qabeenyaallee abbootiin gadaallee waa'ee kanarratti walitti dhuftanii hatattamaan yeroo gabaabaa keessatti akka wanni kun garatti dhufu gar tokkotti ta'uu qabu because seenaan isinillee gaafata. Yes qabeenya Oromoo irratti galiin keessan lafa fudhattanii garii keessan haala adda addaatiin abbaa qabeenyaa taatan biyya san keessatti hin beekan namni bilisaan abbaa qabeenyaa ta'e xiqqaadha. Mootummaa kanatu qabeenya keessan hatee jira dirqamaan isin taaksii kafalchiisan dirqamaan hojjettoota mootummaa sometimes persantii 30% afurraa muran. So haala Itoophiyaatti namni duroomu haala warri Tigree waggaa gabaabaa keessatti ittiin duroomeetiin akkas ta'e hin beekne. Kanaafiyyuu biyya dimokiraasii waan hin ta'inii fi warri qabeenya horattan aayyoleen beektoloonni dhugumaan dhiigummaa Oromoo isin keessa jiraatu osoo hin ta'in ilmi namaa tokko akkanatti yoo raafamee jiru balleessaa tokko malee kanaafiyyuu seenaan isinillee harka jira jechuudha. Warra biyya keessaatii fi karaa maraaniyyuu dargaggoonillee qeerroonillee akkas godhaa isin jedha. Kan biraarra immoo warra biyya keessaatii fi biyya alaa immoo kan jiru ammallee suma ta'eetiin mannoolee amantaa fakkeenyaaf Oromoo keessatti harki 98 yoo xiqqaatee jedhee amantaa musliimaa yookiin amantaa kiristaanaa hordoftoota. Amantoo sheekolee manneen kana keessatti nama salaachistan yookiin ammoo paasteroonni charchii kana keessatti namaan deemtan hundi keessanuu xalayaa barreessaa hundi keessanuu bakka jirtanitti iyyaa hundi keessanuu rabbiin kadhadhaa jedhaa because we are in a dire situation amma waan beeksota keenya irra ta'aa jiru kuni otoo isin jimaata masgiida dhaqxanii nama salaachistanii sanbata guddaa charchii dhaqxanii kadhattanii warra kanaaf otoo hin kadhatiin otoo warra kana xalayaa hin barreessin isinillee seenaa isin gaafata xalayaa kana openly barreessaa. Abbaa barbaadanitti barreessaa muummichaattis barreessistanii akkasumas immoo UN dhaabbilee adda addaa xalayaa masgiidoo xiqqaatee magaalaa Oromoo 200 oltu jira. Magaalaa Oromoo keessa masgiidni atleast tokko jiraatee jedhe xalayaa 200 barbaanna. Charchiin akkasuma sigalee xalayaa 400-500 kanneen bakka tokkotti gootaniitiin mootummaa addunyaatti nutti erguu bakkuma argitanitti akka hojiirra oolu jechuudha. Because walitti qabnee dubbachuu qabna. Dhimmi kuni addunyaan kalaalaa jirtu Oromoo akka waan Oromoon gariin wanna kana gammachuu qabdu gariin ammoo akka xiqqoon isii wanna goote waan laalanii fi dubbachuun keessan dirqamaa isiniin jenna. Kun immoo warra polotikaa liideriidhaaf keessattuu abaa'uuf kafaa'u jechuudha. Yeroo baay'ee dubbadheen jira isin irratti illee jechuudha. Akka isinillee rakkoo xiqqii guddaa keessa akka jirtanii akka mootummaan warra keessan doorsisu nan beekaa. I think namni martuu nan beekaa. Namni martuu hin beeka jechuudha. Haa ta'u malee kan wanna polotikaa paartii walitti qabee beektota Oromoollee jechuudha. Ani waan arge tokko keessa we do the bare minimum. Bare minimum
warra politikaallee isin jechuudha. Bare minimum jechuun maal isin fakkaata afaan Oromootiin? Yeroo baay'ee hojii yoo deemnu, bakka hojii yoo deemnu, hojii sana yoo hin jaallanne maal goona? Sa'aatii kilik goona achuma teenyee dhedheeran otoo lallaafnu guyyaan dhumatee hin galle jenna jechuudha. Fedhiin keenya keessa waan hin jirreef maqaan akka nu hin bannee fi akka nama waa daddalaguu hin dalagnallee akka daddalaguu otoo hin ta'in hin dalagnallee garuu dalagaan nu goonu sun is the bare minimumidha. Sigilee the maximum rakkoon uummata Oromoo irra gahaa jiru rakkoo olaantuu guddaadha. Rakkoon beektonni Oromoo gariin godhaa jiru ammoo maqamaaf sigalee gariin keenya asuma Facebook irratti dhufnee odeessinee tumaanii akkana jennee kallee jenna jechuudha. Sa'aatii 24 keessa daqiiqaa 5 yookiin sa'aatii tokko asitti miidiyaa irratti yoo dhufne sa'aatii 23 kaawwan ammoo I don't think dalagaa uummata kanaaf yeroo kana keessatti balaa kana keessatti waa baasna kan jedhu godhaa jirre natti hin fakkaatu. Sun ammoo very importantidha. Political partiin illee akka ilaalcha kiyyaatitti yeroo uummanni Oromoo maddiitti dammaqe waan ta'eef yeroo kamiyyuu olitti rakkoon Itoophiyaa keessa jiru. Itoophiyaan yeroo Tigree irratti akka malee hargufamtee turteen agartanii jirtan. Amma ammoo hidda isiitti socho'ee jira. So Oromoon kanaan gammaduu qaba. Maa hojjettanii hidda jala socho'ee yoo boora'ee jedhe ni qulqullaa'u immoo feerkatee bahee jira. Baallummaan qofa socho'ee akka inni dhaabbatee jedhee bakkuma sanitti deebi'ee jechuudha. Itoophiyaan sun keessa turre sabaaf sablammii Itoophiyaa hin taane saba tokkoof yookiis lamaaf yoo taate malee olaantummaaf gadaantummaa yoo uumte malee bitaaf bitamaa yoo guute kan kahatuu fi kahachisiisu yoo ta'e malee dimokiraasiin uummata sabaaf dhaabbate waan argataniif yeroon kun ammoo yeroo addunyaan Itoophiyaan tokkittiin suniyyuu gaafii keessa galtee jirti. Yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan duri ka beekanii aayilaandii kiristaanaa tasgabbeettituu gaanfa Afrikaa biyya cimtu sun amma dabree jira. Itoophiyaan eenyummaa isii mul'istee jirti. Namni eenyummaa isaa mul'isee jedhee akkatti ofirraa eegnu abbatu beekaa jechuudha. So Oromoo yeroo jalqabaatiif kara saniin gammaduu qabna. Because yeroo jalqabaatiif annan yaadadha guddoo ta'ee xiqqoo ta'ee nan boo'e maaliif rakkoo keenya uummanni arguu dhabee jedhee. Amma rakkoo keenya uummanni argaa jira. Rakkoo keenya addunyaa argaa jirti. Garuu beektonni keenya maal godhaa jirra? Hojiin irraa eegamurraa akka malee ka jalaa dalagaa jira. Rakkoon Oromoo irratti gubba jenne kan nu godhaa jirru ammoo kana jalaati. Kanaafiyyuu beektonni keenya akkamitti political party jechuudha. Akkamitti yeroo kana keessatti yeroo burjaajama qabdan kana keessatti yeroo uummanni keenya hoomicha qabataa jiru kana keessatti beektonni Oromoo manidhaa du'uu fi guyyaa laakkaataa jiran yoo nyaatarraan isin kana keessatti wanni nu godhaa jiru wanni torbee dabre maal goone? Kalee maal goone? Bormoo goone kan jedhamu of gaafachuu qabna yeduroon jechuudha. Akka yeduree tokkotti as miidiyaatti yoo dhufee jedhee torbaan dabre kana keessa maal godhee jira? Bakka hadda jirru boru jiraachuu hin qabnu. Jijjiirama xiqqoo godhuu qabna akkasitti ilaaluu qabnan jedha. So beektotaa fi political partiin hojii guddaa isinirra jira. Hojii guddaa nurra jira isinii galee uummanni nu ilaalaa jira. Nuti ammoo diliiver godhaa hin jirru. Kun dhugaadha. Dhumarratti hiriira sanbata kamisa dhufaa jiru kanarratti jechuudha. Hiriira kanarratti namoonni gargariin bilbiltanii hangumaa hiriira keenya goone boodallee dubbisaa jirtan. Hiriira kanarratti I hope hundi keenya sun irratti hirmaatan jedhee yaada qaba. Hiriirri kun baay'ee turee jira. Isinitti mee jira akka nam tokkootitti. Gaafa balaan ka'u sanbata naa godhi kamsaa naa godhi isin hin jedhu. Maaliif kan Oromoo yoo ta'u torbaan lamatti torbaan sadii achi fageessine jenna. It's unnecessary. It is absolutely unnecessary because namni yoo beelaa du'aa jiru akka nu kaanuu fi wanti nu gaafatan nahiinsa diinaaf otoo hin ta'in isin haa kaatanii fila isin hin jedhe. Nuti ammoo gaafa qilleensi bareedaa gaafa vakeeshina argannu qofa balaan akkasitti hin dhufu qeeqeen jira. Haa ta'u malee warroota hedduun keessa warroota na hordoftan hiriira kanarratti hirmaachuun keessan dirqama. Baanii ardii sochoosuu qabna. Hiriira kana keessatti ammoo ani yoo yaadattan taate hiriira torbee kana goone keessatti komitii aga 20 walitti dhufnee hayya duroota wajjin jechuudha. Komitii kana warra dura bu'anii walitti dhufnee mari'annee hatattamaan haa ta'u kan jedhu irratti murteessinee isiniin jedhee isinitti himee jira. Qilleensaan qabatee haala adda addaatiin qabatee inni gariin keessan isiniif mijaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee bu'aan achi keessaa argan hedduu guddaadha. Akkuma agartan namoonni baay'een daawwattanii jirtanii akka nam tokkootitti fi akka ollaatitti illee warra waan qindeessine kanaa warra gloobalillee hedduu gammannee jirra. Amma immoo hiriira dhufu kanaaf qophaa'utti jirra. Hiriira kanarratti itti hirmaachuu qabdan Oromoo.
isaaniif nama warra qopheessee fi warra kaan otoo hin ta'in ofii kennaaf itti hirmaachuu qabdan dhiironni. Hiriira kanarratti yoo hirmaattan ammoo koomunitii liidartootaaf ammoo dhaamsi kiyya. Yeroo COVID naaf gala. Bara 2006 hiriira guddaa kan qopheessine ni yaadattu. Ka Oromoon ardiif samii sochoosee dhufee yeroo jalqabaatiif rezoluushinii ba'e jechuudha. Nuti kibxata hiriira baanee harbaa rezoluushin kan jalqabaa bahe jechuudha. Rezoluushina qopheessan karaa haawusiitti Oogustii keessaa bilii Septeembarii keessaa kan haawusii bahe jechuudha. Akkasitti baanee lakkoofsaan yeroo kana keessatti dirqaamtidha COVIDidhaaf. Haa ta'u baanee enerjii jiru sanii chaanaal godhuu danda'uu qabna. Akka duraan deemnutti isinii galee hiriira baanee ba'ee jalqabnee ba'eetti fixuu hin dandeenyu. Hiriira baane kana waa irra ooluu qaba. Sagaleen uummataa kuni waa irra ooluu qaba. Kun jechuun maalidhaa? Koomunitiin liidara achi dhuftan kun koominitoota keessa wajjin meeqatu dhufe? Nama 10tu dhufe seeta keessan keessa. Nama 10 dhufe kana keessatti bakka hiriiraa sanitti maal goona? Achi dhaabbannee gaafiin akkamii nu deebi'ee jira. Bakka jiru sanii telefoona bilbilee dhaamsa akkamii dabarsinee jenna. As jirraa akkamitti himnee jedha. Sanii alatti ammoo akka Oromootitti koominitoonni liidariin tuni dhaamsa isiniif qabu. Baay'inni keessan addis biyya Ameerikaa kana keessatti waa walitti dhiyaannuuf waa waliin dalagnuuf nan beekaa. Garuu carrama kanaan kan fudhadhee hordoftoota teessanii yookiin warroota isin dhaga'ee isin deemu kan hin jedhu eega baatanii waa irra oolchuu qabdan humna keessan kana. Kanaafiyyuu dhaamsi kiyyaa warri uummataan deemtan kun yeroo kana uummanni isin ilaalaa jira. Yeroon kun yeroo hedduu burjaajaa naaf galee jira. Garuu yeroo kamiyyuu olitti yeroo liidarshiippiin ajajaan keessan dhageettiin keessan yoomiyyuu ole yeroo kana keessa. Kanaafiyyuu hiriira kanarratti fayyadamtanii lakkoofsaan guddaan dhuftanii akkasumas immoo tarsiimoo tokko kiliirka ta'e tokkoon waan tokkoon dhumarratti bahuu qabdanii isiniin jedha. Kaawwaniif agas kanumaan jabaadhaa galatoomaa. Hammamillee wanti biyya keessa jiru nu gaddisiisee jedhe yoomiyyuu olittiyuu this is the time gaaffiin Oromootiif gaaffiin adda addaa hin deebiti kan jedhu. Mootummaan akkuma isin jedhe warri Baayiden gariin kan dhiibaa jiru directly waa tokko godhi kan jedhu gariin ammoo sigilee yoo goone taaftee hin balleessinaa taaftee hin aarsinaa kan jedhu waan jiruufi kam qabannaa kam dhiisaa kan jedhu irra deebi'aa jira kan akka jalqabaa. Kanaafiyyuu dhiibaan isin godhaa jirtan gochaan isin godhaa jirtan dalagaa jira. Biyya Itoophiyaa san eenyummaa isii yeroo jalqabaatiif nafxanyummaa isii yeroo jalqabaatiif uummanni qara akka hayya duroo biyya sanii ta'aa jiru akka warri kun uummata hamaa ta'e addunyaan dubbataa jirti. Baay'ee agartans Oromollee dubbataa jiranii. So kun ammoo hamilee nuuf kennuu qaban jedha. Warra beela keessa jiruuf ammoo akkuma isiniin jenne dhiibbaa adda addaa godhaa jirra. Anillee godhaa isiniin jedhaa jira malee ofiillee kan godhaa jirutu jira jechuudha. Kamtu akka milkaa'u rabbitu beeka. Hanganaan fayyaanaa ta'a. Galatooma.